Yooya, yooya, baga gammaddan, baga gamman. Oduu gammachiisaa tokko qabatee isiniif dhufee jira. Har'a ganama kana mana obboleessa kiyyaa Shaamballii Roobaa Qixxaa kan kitaabaa keessatti argama. Akkuma beekamu obboleessi kiyyaa Shaamballii Roobaa Qixxaa nama jaalatamaaf nama kabajamaa nama nuti baay'ee jaalannu. Erga barnoota fi injineeringii waggaa 5 Haramayaa Yuunivarsiitiitti xumuree baheen duuba hojii kiyya qofa hin hojjedhu. Mul'ata kana keessa jiru kaayyoon keessa jiru uummata kiyya biraan gahaa jechuun kitaaba daandii qareeyyii jedhu nuuf maxxansee gurra uummata bal'aa biraan nuun ga'ee ture. Amma torbeen kana kitaaba maxxansa lammaffaa ilaalchi maseene fagoon deemu jedhu qabatee nuuf dhufee jira. Maan kana qofare uummati kiyya dubbisa garaagaraatiin barnoota garaagaraatiin duubatti hafee jira. Kanaaf uummata duubatti hafe kana akkamitti tarkaanfachiisuu danda'a kan jedhu furmaata waan jedhee yaadu dhaloota kitaaba dubbisuuti kan jedhu mana kitaabaa boruuf jedhu magaala Bulee Horaa ganda Duwwaa 3 Gooroo Guddinaa hospitaala biratti nuuf banee jira. Har'a achi keessatti argama. Ani faarfataa isin baay'ee jaalattan faarfataa Masfiin Taaddasee Roobaa. Kanaaf ergaan dabarfachuu barbaade obboleessa kiyya kana cinaa dhaabannee kitaaba kana dubbifnee wal jajjabeessine binnee jabaadhu jennee kenna isa keessa jiru jajjabeessine isaallee jajjabeeffachuu qabna. Dhaansa kiyya jaalatama jirbitan hangama kiyyaan baay'ee jaalatama. Waan na dhageettaniif ulfaadhaa gaa hin baddu.